maqaan Muhammad jedhu kun akka malee na yaachisee beektaa. Maqaa hedduu jaaladhu hedduu kabaju ani amantiin kee muslima. Because Nabi Muhammad gartee sallallahu alaihi wasallam gartee nabiyyiidha jechuun natti ulfaate fuudhee albama kaastarra barreessuun jechuun maqaa Muhammad jiraachuu danda'a warroonni akka sirban garuu dhiifama naa godhani. Maqaa Muhammad jedhu qabadhee sirbuun xiqqoona ulfaatee ture. Maqaa ergamaa Rabbii qabattee sirbuun natti ulfaate. Sirbituu jedhamtee achirratti maqaa natti baasu. ulfaatee maqaa Muhammad jedhu raamure. Raamureetti shukrii maqofa godhe jechuudha stage name kii. Sumatu raamurate. Anatu godhe numa poostarri bahee maatiin kii hundi. Abbaan kee arganii eegasi. Kiyyallee maa raamurillee raamuree maqama. Eegan maqaa sii baase Muhammad Shukrii murte. Murte. Jamaalillee raamuree. Lakkii akkasii miti baabaa kiyya maqaa nabiyyee guddaa gana ga'u sirba rabbaasuu waan hin barbaadiniif jennaan na eebbisee iyyuu ulfaadhu naan jedhe. Because sirba deeggaru inni abbaan kee rabbi rahmataa godhuufi. Waan akkasii ture. Yeroo hedduu dhiibbaan irratti uumee ture maqaan kun. Gara biraatiin sun ta'an yeroo imbaasii gara garaa seenuu hojiidhaaf. Paaspoortii yeroo lana Muhammad Shukrii Jamaan jedha. Maqaan kee immoo YouTube'n kee everything Shukrii Jamaan. Shukrii Jamaan. Kun shukriidha kun maal yeroo na gaafatan. Yaa kun stage name'idha. Maqaa sirba kiyyaati. Kun maqaa paaspoortii kiyyaati. Ammoo mirga qaba. Because stage name waan jedhamu jira. Biyyi faranjii wallistoonni hedduun maqaa isaanii sirriitiin miti kan stage name qaban maqaa ittiin sirbaan ittiin beekaman qaban. Kanaaf atis bakka dhageettee yoo tana saasitti ofiisoo deemee kolfaa turanii hojii wayii fichisiisuudhaaf deemee paaspoortiin keetii miti nafa shukrii kee barbaadne naan jedhee waan paaspoortii fa'aa wal jijjiirtee fakkaatee jechuudha lakki kiyya beneen kolfaa turan. Amma maqaan kee yeroo sadii ta'ee jechuudha. Duraanii Muhammad Shukrii Jamaal jedhamtee biyyaa dhuftee paaspoortiin kee biyya kanaallee Muhammad Shukrii jedheetu jira akkasi. Ati immoo gaafa wallee eegaltee immoo wallisaa taatu immoo ofumaa Muhammad sanarraa murtee Shukrii Jamaal immoo gootee jechuudha. Amma immoo gaafa UK'tti dhattee UK'tti immoo process gochuu jalqabdu. Faranjiin Shukrii fi Muhammad kun dogoggoraa walitti maxxane jettee ammallee adda baafte. Kanaaf akka faranjiitti ammati Muhammad qofa jechuudha. Shukriilee miti. Muhammadin nabee kana citeetti adiin. Dhiibbaa sirratti fide qaba garuu. Aboo rabbiinis waanumaan san godheef na gargaaree na fakkaata. Riili waan ajaa'iba sittoo. Embaasii wallistoota hedduu ta'anii seennee sila maqaa kee roongii qabame. Asumattuu jechuun asitti Muhammad Shukrii Jamaal jedhamee wal qabataas ta'u. Seennee kiyya kun ka maqaa roongii wannoo qabu kana anatu viizaa dura argata wallistoota keenya dura argaa jedhaniin beekan. Ajaa'iba. 4-5 taanii seennee. Viizaa Ameerikaallee argattee. Viizaa Ameerikaallee nama 5 taanii seennee anaa dura dhaame jara kuffisanii. Ajaa'iba. Yeroo lamaffaa jara dhahan. Na yeroo tokko tokko I think wanni dhugaa onnee keetirraa gootu si gargaara beektaa. Rabbi waan san maaliif akka godheef ni beeka of course.